Oduu ammee garee TPLFitti akeekkachiisni kennamee jira. Badisaa durarraa kan hin barannee gareen TPLF deebi'ee waraana eegaluuf yeroo qophaa'aa jirutti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa daandii nagaa filachuun garaa jiraachuu beekameera. Gareen zammanii kaasee erga diigamuu eegalee tureera. Goojjam erga harka kennachuu eegalee bubbuleera. Zoonii Goojjam kaabaa aanaa Achaffar jedhamu baadiyyaa keessaa socho'aa kan ture hidhattoonni garee zammanii kaasee mootummaatti harka kennachuu erga eegalanii tureera. Imalli Jehusaan karaa nagaa harka kennachuu eegalee TPLF faarsuun Maqalee gadhiisanii ba'aa jiraachuu dhagahamteetti. Aangaa'onni waraana TPLF magaalaa Maqalee gatuun ba'aa jiru. Bakka jireenya isaanii Aksum, Shiree fi Adwaa godhachuun daandii Adwaa, Shiree, Aksum gara Eertiraatti baasuu hojjechuun xumuranii jiru. Waraanni isaanii eessa taa'uun akka eegalan hundaa sirreeffachuu isaanis beekameera. Haa ta'u malee garee TPLFitti akeekkachiisni jabaan kennameera. Akkuma beekamu yeroo ammaan kana Itoophiyaa diiguuf jecha gareen humna badii TPLF mootummaa Abbaarree Shaabiyaa waliin hariiroo gochaa diigumsaa irratti bobba'anii jiraachuu isaanii wal qabatee Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maasingaan gareen TPLF Itoophiyaa keessatti hokkora uumuuf hariiroo diigumsaa mootummaa Abbaarree Shaabiyaa waliin uummatee jiru hatattamaan akka dhaabuuf akeekkachiisa jabaa baasee jira. Akeekkachiisni kunis TPLFin sodaa guddaa keessa galchuunsaa beekameera. Egaan jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa qophii har'aaf qabannee asumarraan gulumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.